Olle oltanii daawwattoota keenya oduu ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaan Badrii Yusufi. Godina Gujii keessatti dhibeen rakkoo hargansuu mudatee lubbuu namoota lama galaafate. Dhukkubni hafuura baafannaa nama dhorgu godina Gujii aanaa Eeldalloo ganda Malkaa Gubaa bakka lammiileen buqqifamanii jiran keessatti mudate kun namoota biraa 400 qabee rakkoo cimaadhaaf saaxilee jira. Itti gaafataman waajjira hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasa Gujii obbo Galaanaa Xilaayee dhibeen kun bakka qubsuma buqqaatonni 5,000 keessa jiraatan keessatti mul'atee jiraachuu VOA'tti himanii jiru. Torbaanota lameen dabran qofatti lubbuu namoota lamaa kan galaafate dhukkubni kun yoo xiqqaate namoota biraa 400 irratti mul'atuudha kan gabaafamee jiru. Baay'ina buqqaatotarraa kan ka'e deeggarsi gama fayyaatiin godhamaa jiru gaxaanaa akka ta'e odeessi kun ni ibsa. Lammiileen yeroo dheeraaf mooraa qubsumaa keessatti kan argaman yeroo ta'u durumaanuu gargaarsa namoomaa gayaa malee rakkoo cimaa keessummeessaa turanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataa keessatti dhalattoonni Oromoo lama humnoota mootummaatiin ajjeefamuu maddeen gabaasanii jiru. Ajjechaan kun gaafa 26 bara 2015 aanaa Ilfataa ganda Gossoo Mikaa'el keessatti yeroo ta'u dhalattoota Oromoo obbo Bojaa Fufaa, Abbaa Ijoollee Afurii fi Caalchisaa Fufaa namoota jedhaman irratti kan raawwatame. Oromoonni kanneenis ganda dhaloota isaanii Gossoo Mikaa'el jedhamu keessaa kan qabaman yeroo ta'u gara naannawa Finfinnee bakka Hannaa Maariyaam jedhamutti geeffamuun kan ajjeefaman. Kana malees jaarsi biyyaa namni dhageettii qabu obbo Lalisaa Mul'ataa namoonni ajjeefaman sun hojii humnaa dalaguu malee badii raawwatan hin qabu waan jedhan qofaaf yeroo ammaa hidhatti darbatamuudha kan gabaafame. Reeffi namoota ajjeefamanii hanga kaleessatti naannawa laga Maammee jedhamu akka turellee odeessi BBS ga'ee ni ibsa. Gama biraatiin godina Harargee Bahaa aanaa Meettaa magaalaa Qullubbii keessatti humnoonni mootummaa halkan sa'aatii 7 walakkaan booda mana namootaa cabsuun dargaggoota fedhii malee adda waraanatti oofaa jiru. Magaalota Oromiyaa hedduu keessatti namoota xalaa hayyamaa tasa harkaan hin qabne yoo qaban gaaffii tokko malee gara adda waraanatti geessuun baratamaa dhufee jira. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo Araddaa Torbayoo ganda Baladii jedhamu keessatti ammoo waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu sababa jiruun Oromoonni 3 ajaja mana murtii malee hidhatti naqamanii jiru. Usmaan Muhammad, Haniyyaa Ahmad Jamaalii fi Adam Dhaddachoo Huusee Oromoonni jedhaman kanneen tibba kana aanaa Mi'eessoo keessaa sababa tokko malee shakkiidhaan hidhamanii jiru. Odeessi kun naannicha keessa sochiin waraana bilisummaa Oromoo waan jiruuf isintu magaalota keessa taa'ee haala mijeessa nyaata fi qoricha ergaaf shakkii jiruun Oromoonni maqaan isaanii eerame kun akka hidhamantu gabaafamee jira. Mootummaan Itoophiyaa erga waraana bilisummaa Oromoo galmee shoror keessan himate qorannoo tokko malee dhalattoota Oromoo hedduun hidha kaanis shakkii tokko malee ajjeesa komiin jiru dhagahamaa turee jira. Qaamoleen Itoophiyaa keessatti wal waraanaa jiran dhiibbaa biyyoota alaa ofirraa deebisuuf malee dhugaa qabatamaan waan biraatii jedhan qondaalli UN tokko waldhibdee Suudaan Daarfuur, Suudaan Kibbaa fi Saraaliyoon furuu keessatti qooda kan qaban qondaalli dhaabbata mootummoota gamtoomanii duraanii Mukeesh Kapiilaa mootummaan Itoophiyaa fi TPLF dhiibbaa biyyoota alaa sodaaf malee walitti araaramuuf fedhii akka hin qabne ibsanii jiru. Qondaalli waldhibdee biyyoota furuun beekaman kun qaamoleen lameen marii bu'uuraa geggeessuun dura dhukaasa dhaabuu qabu jedhan. Dabaluunis araarsitoonni qaamota lameenuu fudhatama qabaachuu qabu. Haalli qaamoleen lameen wal amantaa fi ifitti amanamummaa keessatti waliin mari'atanis mijataa miti jedhan. Amma garuu haalli mariif bu'uura ta'e tokkos hin jiru jedhan. Yaaddoon kiyya waraanni kun sadarkaa furuun hin danda'amne irra ga'uudha jedhan. Qaamoleen wal lolaa jiranis miira walitti araaramuu keessa hin jiran jechuun adeemsi marii fagoo tahuu ibsanii jiru. Qaamni gamtaa Afrikaa ni mariisisa jedhamus loogirraa bilisaa miti jedhan qondaalli UN kun hawaasni addunyaa akkuma rakkoo Yuukireen furuuf hirmaannaa godhetti kan Afrikaa hiikuuf hirmaatuu qabaa jechuun gaafatanii jiru. Lola waraana Eertiraa hirmaachise kana mariin furuu jechuun fakkeessuudhas jedhan. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF mariif qophii ta'uu yeroo garagaraatti ibsaa turanii jiru. Dhiyeenya kana ammoo dhuma torbee kanarratti Afrikaa kibbatti mari'atuuf qophii ta'uu irra deddeebiin ibsanii jiru. Garuu sababa loojistikaatiin karoorri marii kanaa qabamee ture yeroo hin beekamnetti dabruun isaa yaaddoo uumee jira. Lolli kaaba Itoophiyaa ganna lama guutuuf torbaan lama qofti hafe lammiilee kuma hedduu lubbuu kan galaafate yeroo ta'u kaanis madeessee miiliyoonotaan kanneen lakkaaman ammoo qeef qabeenya isaanirraa buqqisee jira.
Yaadannoon Jeneraal Taaddasaa Birruu ganna dhibbaffaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessaa 13 irraa eegalee kabajamuuf akka jiru gabaafamee jira. Guyyaan yaadannoo goota Oromoo Jeneraal Taaddasaa Birruu waggaan 100 sirna garaagaraatiin akka kabajamuuf qophiin adda addaa godhamaa akka jiru koree qindeessituun sirna kanaa ibsee jira. Guyyaan seena qabeessi yaadannoo Jeneraal Taaddasaa Birruu onkololeessa 13 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ni kabajama. Hojii gaggeessituun olaantuu faawundeeshinii Jeneraal Taaddasaa Birruu Aadde Tsahaay Taaddasaa hoogganaan itti aanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaa fi obbo Leencoo Lataafaan dhimma kanarratti miidiyaalee biyya keessaaf ibsa kennanii jiru. Oduu biyya alaa keessaa immoo Somaaliyaa kutaa Hiiraanii fi jiddu galeessa Shabeellee keessatti miseensota Al-Shabaab 24 ajjeesuu mootummaan Somaaliyaa himatee jira. Haleellaa garee Al-Shabaab roobii irraa ganama irratti bane waraanni mootummaa Somaaliyaa ifirraa qolatu miseensota Al-Shabaab 24 ajjeesuudha maddeen kan gabaasan. Waraansi kun kutaa Hiiraan aanaa Yasoomanii fi kutaa jiddu galeessa Shabeellee godina Bal'aad aanaa Buuloo Kuunoo keessatti adeemsifamee jira. Ibsi ministeera odeeffannoo mootummaa federaalaa Somaaliyaa akka jirutti ammoo lola kanaan miseensonni Al-Shabaab 20 ol ajjeefamanii jiru. Ibsi kun dabaluunis miseensonni waraanaa mootummaa 3 lola roobii irraa ganama geggeeffame kanarratti lubbuu isaanii dhabanii jira. Duula bal'aa dhiheenya kana banameen magaalota aanaalee fi gandeen Al-Shabaab jala turan bilisa baasuu mootummaan federaalaa Somaaliyaa ibsataa jira. Aanaa Buuloo Kuunoo jedhamu keessattis miseensota Al-Shabaab 4 ajjeesuu mootummaan federaalaa Somaaliyaa himee jira. Lolli humnoota mootummaa Somaaliyaaf Al-Shabaab jidduutti har'a ganama geggeeffame kun yeroo gareen Al-Shabaab maadhee humnoota mootummaa federaalaa Somaaliyaa aanaa Yaasooman dhokatee haleeletti. Hanga ammatti aangawoonni kutaa Hiiraan garuu lola kana ilaalchisuun ibsa laatan hin qaban. Wixata dabre kana ammoo hoogganaan Al-Shabaab tokko aanaa GBO kutaa Buuloo Urdeerraa fageenya kiiloomeetira 30 irratti argamu keessatti ajjeefamee jira. Kana malees miseensonni garichaa kurnootan ajjeefamuudha mootummaan kan himate. Maddi oduu Sunnaa Al-Shabaab ammoo hoogganaa mootummaa tokko ajjeesuu gabaasee jira. Aanaa GBO keessatti sochiileen waraanaa mootummaa federaalaa fi deeggartoota isaa akkasuma immoo humnoota Al-Shabaab akka malee cimee jira. Yukureen qoqqobbiin dabalataa Raashiyaarra akka kaayamu hawaasa addunyaa gaafatte. Erga wixataa fi kibxata dabre kana dambaliin lolaa bifa haaraan Yukureen irratti baname pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelensiik biyyoonni Raashiyaarra qoqqobbii dabalataa akka kaayan cimsanii gaafatanii jiru. Haleellaa misaa'iloota Raashiyaatiin magaalota Yukureen keessatti yoo xiqqaate namoonni 19 ajjeefamanii jiru. Zelensiik yaamicha qoqqobbii haaraa kana kan dhiheessan walgahii biyyoota dinagdeen badhaadhanii G7 kibxata haleessa geggeeffame irratti. Biyyoonni akka Ameerikaa, Kanadaa, Faraansi, Xaaliyaan, Jaappaanii fi Biritaaniyaan kora kanarratti kan hirmaatan yeroo ta'u deeggarsa maallaqaa namoomaa waraana dippiloomaasii fi deeggarsa seeraa kamuu Yukureen cinaa akka dhaabbatan waadaa galanii jiru. Danbalii shororkeessummaa Raashiyaatiif danbalii haaraatu barbaachisaa jedhan pirezidaantiin Yukureen ifattis deeggarsa dabalataa qoqqobbiin dabalame biyyoota lixaa gaafatanii jiru. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin ammoo haleellan bifa haaraa kun dhoohinsa riqicha guddicha Raashiyaaf Kirimee wal qunnamsiisuuf raawwatameef deebisaa laatu fi jedhan. Erga Raashiyaan Yukureen weerartee kaasee qoqqobbiin garagaraa Raashiyaarra kan kaa'amee jiru yeroo ta'u kana malees sirna ergaa faayinaansii idil addunyaa SWIFT irraa haqamtee jirti. Raashiyaan dhaabbileen daldalaa fi namoonni dhuunfaa Raashiyaa 1,000 ammoo ugguramanii jiru. Yuunaayitid Isteet ammoo daldala gaazaa fi zayitaa Raashiyaarra qoqqobbii keessee jirti. Biyyoonni Awurooppaa boba'aa dhibbantaa 40 Raashiyaarraa waan galfataniif murtii dhumarra gahuuf rakkatanii jiru. Raashiyaan kibxata dabre magaalaa guddoo Yukureen Kiiv dabalatee haleellaa misaa'iloota haaluu bahuu fudhatteen balaaleffannaa hawaasa addunyaa mudattee jirti.